እሺ አመያስዋት ማኑመያት ፓስፖርቴን አባሲ የመኒ ሰዎች ደሙ ሳይዶን የሚጣማጀረ በሪያሱ ለክ ያሱ ወጃ ከናዲ ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ ኤበን ኤምባዮ ያ አቦን ትነፍኔ no akkasii miti obboleessa kiyya dhageeffadhu kwa jaartii ibiddarratti dhiiste wanni miila jalatti yoo isiin si kurte wanni isii deeffattu wayitu hin jiru. Inni kun mush miila jalatti jiru isii asirra gaggabaaban isii anchi attaaqama ሆኖ እሷ ማውጣቱ አንቺ አታቅም አንቺ አዋ አታቅም አንቺ እነሱማ እሷ ከቤት ስትወጪ እኔ የት ነው የማውቅልህ? እስከስ ዝም በል ትላለች እንደ ከትላንትና ወደ አብሮን እያልሽ አይደለም እንዴ? አብሮን እያልሽ አይደለም እንዴ? መጀመሪያ አዳምጠኝ። ኖ አብረን እያልሽ አይደለም። እሱ ይሻለው ሀዩም የመጀመሪያ ቀን እንደዚህ አይነት ፕራንክ ሰርተዋለች። በሰው ጋር ቀንተው አልጠፋችም። ምን አገባኝ ስለ ፕራንኩ? አይመለከተም። አንተ ሲፈጠር አንተ ለምን ትጮኻለህ እኔ ላይ? ይሻለዋል። እሷ ራሷ ትወጣለች። እሱ ፕራንክ ልታረግ ፈልግ ይሆናል። ይሄ ለምንድን ነው ቁጭ ብለህ እንዴ? ቆይ ይኸውልሽ ልንገር፣ አብሮን ነው እየሄዱ ያለ ከሱመያ ጋር ማን አንቺ እንዳላወቅሽ ሰው ከኛ ጋር ሰይድን ከተቀበልሽ በኋላ ሄደሽ ገብቴ የለም እንደ እሷ ይሄንን ሁሉም እንዳረክሽ አንቺ ታውቃለሽ። ተው እንጂ እኔ ካደረኩት እንደዚህ እሱ ይንቃና ሀጂ እሱ ይነሳ። እኔ አዎ ሱመያ ጋር ነበርኩ፣ ግን የት ሄደ አላውቅም። ይሄ ሰውዬው የፈለገ ነገር ቢሆን ቢሞት ራሱ እኔ ተጠያቂ ነኝ። አሁን መጀመሪያ እሱ ከዚህ ይነሳ እንጂ ማረጋጋቱ አይደለም። ውሸት ሰው ከኛ ጋር ምን ይሰራል ነው? እናንተ ሁለተኞቹ እሷ ሁለት ልጅ ታቅፋ እንደዛ ስትንገላታ አንተ የት ነበርክ? እኔ በሰይድ ሞት ተጠየቅ እሱ በን ani balaa akkana takka harkeen beeku ani takka akka irratti fadheen beeku takka akka irratti fadheen beeku dhugumatti ما في شاهد في البيت ولا حاجة ما فيش البيت فاضي كله وين سافرت السعودية سافرت فين؟ سافرت السعودية قلت لها بس هي قاعدة تسافر السعودية الو ايش قلتي؟ بن ayyuun nama wajji wali buutee nama wayii dhooyte na yaamanitiin adaamaa tureanii ni beektan gaa ayyuun harkaan fiidii harkaan jarjartii ayyuun baanantuun isii oowwa qabdi nama tumi isii godhaa waan kanaan hin beene garuu nama wayii dhooyte adaamarraa na bilbilanii dafii kootu naan jettu maali bara bakka ani duuttiin jira dafii kootu naan jettu akkasitiin fiigee dhaqee hoggaan dhaquu nama wayii dhooyte sababa sanii girgirrii addaa deemaa jira ishoon namni sana hedduu miidhamne namni jira miti waanuma xiqqoo irratti gartee nama wajji wali buutee dhiiga irraas jechuudha jira miti qorrotti kana saba sanacha girgirri uumanii akkasitti nama sanas fuunee akkama geessinee obboleetti gartee tasgabbaa'ee sammuu sirreessi harkaan hin fiigin maal hojii gorsee waan hin danda'e gorsee ifiifuu gartee oowweetiin jira bakka lubbuun mixiyyuu tanaa gartee caccabsi lafa tirbilan gartee ayyuma tanaa maalin godha gaa waan takka wayiif dhabanii jiran yookaan immoo saree abbaadhaacha dhabanii jiran eegaa saree gartee abbaa jala deemtu abbaa sanacha dhiistaa barra silaane gartee ayyuu sana gartee caccabsitiin gartee caccabsee walqixxeessee sirreessee mana kaabeeta akkasiin afuran baafne godha hin ta'u waan hin taane ana ifiifi gortee aara addaa keessa jiru abdiin na dawwalee abdiin aboo bar sumayyaan ilmaan gurrattee hin garree manni duwwaan anji aboo akkamitti abdii maal jette abdii wannati jettu kun sirriidha meera deebi anji meera deebi yeroo meeqaan abdii gaafadhachuu bar sumayyaan ilmaan gurrattee hin garree bakka isiin buutee hin garree aboo maal jette abdii paraankii na godhu jirtamoo mee maali abbuleessoo viidiyoo waraabatu jirta waraabadhuuti mee dhugaanatti himayyee aboo hin jirtuu anji bakka hin garre ani badde yeroo meeqanatti himee irra deebiin gaafadhee maaliif amanuu dadhabee fi sumayyaa guyyaa gartee sadoon deemu sadoon gartee ugaa airpoortii galchinu aboo na dawwaltee sumayyaan daayirektii jira na dawwaltee dhugumaan airpoortii seenaa jira sumayyaa xayyaara seenaa kursii qabatee gattaa iyyatiin mirkaneessee fi suuraallee kaasee ergee guyyaa gartee sadoon gartee asirraa bararoo jechuudha namni kun gartee akkasitti sayidoo eegaa ture ilmaan gurratee hanganatti eessi deemaa waan juuf animmoo waan gartee abdiin naan juu inuma gartee amanuu hin dandeenye sumayyaan guyyaa sanii sagalee wanaaf keessa deebitee heexaa jechuudha sagalee sana yaasuu nan jette ani waan gartee sa'idoon irratti godhe kana gaafama gartee nas dhufeen gartee anis irraa kafalu ta'a arkuuf ta'a nan jette sumayyaa bakka yoo nagar hoon wal bakka yaa ta'u wanni taa'amee jiraati bakka amma inni nu gartee dhufa sanbooda gammachuudhaan gartee waan jiruuf ifaa fi ifatti wal dur teessanii wajjin haasoftan rakkoon qabuun jengaa ani immoo sadarkaa gartee hanganatti ilmaan guutee kanatti baddijee ilma shakkina jechuudha ilmaan qophooteeti fataa zanaattee eedii waan juun irraa eegeeyu guyyaa hanga kanatti ilmaa fudhattee meeshaa mana guutuu bakka tana keessee hin garre jechuudha. Durmatti qophaa jirti immoo wanna isaa gartee hangammatti gaafina ta'e. Sayidoon akkuma dhufeen hoggaa gartee mana qullaa harkuu ilmaan hoggaa hin jirre maal taare rifaaturraan kaawjee mana yaalaa jira.
dawwalaa fi dubbachuu danda'u xiqqoo bayyanatee garuu ammallee sirra hin jiru. Musiibaa addaa keessa buuna jirra. Ani fitinummaan gartee Saidoo gartee barbaadduuni taakkamii rabummaan gartee isaa dandeessu. Mee ammaan tana Sumayyaan ilmaan fudhattee meeshaa san hunda gartee eessa guurteeti hanganatti baddime. Yoo karaa Itoophiyaa dhufte immoo harkuun kiyyaa of hin qabu yoo dhokottee dabarte malee. Yoo immoo achirraan gartee Suudiyaa kadeemtu ta'e waan hin taane jechuudha. Suudiin ififuu daangaan cufaadhaa Suudii eessan deemti. Yoo ta'e hanga ammatti gartee achuma keessa jirti. Natti fakkaata garuu hanga ammatti abdiin faanes saayiboottan Saidii fi namoonni gartee hundinuu barbaacha isiidha itti jiran jechuudha. Garuu hanga ammatti wanni mul'ate takkallee hin jirtu. Sumayyaan guyyaan isiin gartee qimii qabatte hijaa qabatte guyyaa gartee Saidoon fuudheerraa jechuudha. Saidoon yeroo hunda niin fuudhanuma jaanii dhugaan seetu. Akkuma dur jetteeti bartee lash itti jetti. Guyyaa gartee sargiin Saidoodhaa gartee viidiyoo agarte. Guyyaa gartee sargii Saidoodhaa viidiyoo agarte. Guyyaa sanirraa Sumayyaa rifatte. Guyyaa sanii baay'ee rifatte jechuudha. Maal naan jettees yaasu wanni kun dhuguma naan jette. Egaa wanni ta'e Sumayyaa amanin jeen liqimsin jeen gatana booda wanni ta'ee jira. Wanni gootu sun jiru waan rabbiin fide numa gartee qeebalu malee wanni gootu hin jiruuti. Ta'ee jira fuudhee jira kalas gaa sabbarin jeen gartee numa qeebalin jeen. Guyyaa san rifatte jechuudha. Sumayyaan guyyaa sanirraa itti qophaa'u eegalte. Qimii qabachuu eegalte jechuudha. Hokkoflaa gartee Saidoo yoon gartee ani irraa hin dalayne guyyaa sanirraa eegalte jechuudha. Jaartii irratti fuudhu yoo gartee akkanatti nama dallansiisu ta'e waan biraati. Dhugumatti Sumayyaan gartee sirriin goone. Gocha akkana gartee ni dalaydi jee hin amanna jechuudha. Nama gartee sammuun siidhaa gartee open mindii nama ta'e akkasitti nu badha jechuudha. Waan akkana dalaydi jee inuma gartee yaadeen beeku. Gaafa gartee Saidoon asirraa achi deemu qophooytee gammachuudhaan akka gartee Saidoo qeebaltu viidiyoo gadhiisi turte. Ani san caalatti gartee irraa eege malee akkanatti faallaa kana deebitee cubbuu akkana yaaddi jee ani Sumayyaan gartee cubbuu akkana hojjetti jee inuma yaadna jechuudha. Mee Saidoon gaafa Itoophiyaa jiru akkasitti rakkatee maal ta'ee sababa iyyuu jecha rakkina meeqa dabarsee amma hoggaa achitti deebu hoggaa isiin gocha akkana irratti hojjettu ilmaan fuutee hoggaa jalaa baddu mana qullaa hoggaa akkasitti mana ona hoggaa arku maal taa'ame namni kun yoo gartee maraatuu ta'e malee huccuu facaasii yoo fiiguu ta'e malee mee maaltu hafifme amma haalli inni keessa jiru haala gartee baay'ee ulfaataadha hin dubbatu Sumayyaa jechuu malee maqaa ilmaanii gartee yaamuu malee waan biraan dubbatu. Aboogaa gurbaa kana qabaadha tasgabbeessaadha hanga tokko sagalee hanga tokko na hojjinaasee jira. Aboogaa tasgabbaa'ee karaa dheetu hin jiru Itoophiyaa dhufte silaafuu nin arkaa dirree xayyaaraa guyyaa gartee xayyaarri Itoophiyaadha gartee achirraa guyyaa gartee xayyaarri Itoophiyaadha Yaman irraas bararu guyyaa hundaa'u gartee hordofeetiin gartee waan hin danda'u nin eegaa yoo gartee na bira dabartee dhokottee dabartee karaa dheetu hin jiru booda gartee nu mul'atuun siidhaaf hin qabu. Silaafuu gartee haadha ilmaaniiti ilmoo isiidhaa gartee si caalaa eeggatti. Atummaan gartee tasgabbaayitii mataa kee jabeessii mataa kee eeggadhu isiinumaan taatu jeetiin garteen hanga tokko gorsa kannee fi Saidoon gartee haala inni keessa jiru dhugumatti baay'ee gartee waan nama gaddisiisu. Sumayyaan waan gaarii hojjenna waan gartee nuti irraa hin eeyne hojjete Sumayyaan amma asitti gartee sababa Saidoodhaa gartee asitti maraannee aboo deem jennee oofnee geessinee fi hoggaa achitti gartee waan akka irra dalaydu እኔ በጣም ነው ያዘንኩት ሱመያ በእውነት እኔ ካንቺ እንደዚህ አይነት ነገር ካንቺ አልጠበኩም በእውነት በጣም ነው ያዘንኩብሽ ነምን ገርቴ ሱመያ አገርተን ሀዳመና ሳይድ ነምን ገርቴ አገርተን የመንትስተ ኢትዮጵያት ነምን አገርተን ኑቤሲሳ ሱዲል ሀዲምቱ ዮ ገርቴ አገርተን ኑቤሲሳ እስንንጃ ኢፊፉ ገርቴ መታነት ዞረ ጅራ ሰይዶ ቆፋ ረቢን ገርቴ ኢሳ ገርጋሩ ሱመያን አኩማ ጃን ከና yooni fi ilmaan fuutee karaa Suudiyaa deemte yookaan immoo karaa Itoophiyaa dhufte yookaan immoo gartee biyya sanii deemtu ta'e Saidoon wanni achi taa'uuf hin jiru. Saniifuu namni gartee Sumayyaa agartan bakka isin jirti gartee agartan nutti hima hadaraa gartee hadaraa isin jenna nu beeksisaan isin jechuudha. Inni biraa ayyuun ani baay'ee takka gartee na rakkisa jirti. Ani ayyuudhaa wajjin baay'ee takka na rakkataa jira. Akkuma beektan gaa Saidoon gartee egaa si deeme ayyuu dubbiseen beeku. Miciyyoon owwoo qabdi maraatuu qabdi mirqaanawee qabdi ta'e wannummaa sidhana mangalu. Saatii xiqqoo yoo nagaa taate saatii booda waan biraa eegalti. Saidoon gartee eega si deeme takka ayyuu dubbiseen beeku. Sagalee daradartee fi inni hin deebisneef. Saidoon maaliif naan deebisne maaliif naan dubbisneef na qabatti. Obbaleetii siif deebisa tasgabbaa'ee Yaman biyya gartee lolaati intarneetii yookaan hin dalagu. Dabree gartee harkatan malee intarneeta akkasii kanaan siif deebisa tasgabbaa'ee. Meebii haalli hin majjenneef tasgabbaa'ee jeetiin yeroo baay'ee gartee isii tasgabbeessa ture jechuudha. Yeroo hedduu akka tasgabbaa'etu godha ture jechuudha. Amma yeroo gartee viidiyoo Saidoodhaa agartu maraatuu addaa keessa galte waan bira jirti. Ani Saidoo daraniitu na qunnamuudhaaf deema. Ani Saidoo caaltuu na qabee jira. Ishi amma yaasuwaati maaluma yaadda? Paaspoortii naa baasii Yamanii isa wajjin deemuun qabaa wanti na diddee naa baasu na dhorkite. Amma immoo wanta uumame ilaalaa jirta. Lakki yaasu lakki.
Ati baruma miidhamtu. Saayidoon kiyyaa achitti maal ta'aa akka jiru ilaalaa jirta. Sumayyaan maal akka hojjechaa jirtu ilaalaa jirta. Hojii akkamii hojjetti? Ani nan dhufa Finfinnee. Ammaan tan dhufa paaspoortii naa baasiisa bira deemuun qaba. Maal hojjechaa jirti? Abbaa manaa ishiiti bara. Abbaa ijoollee ishiiti akkamitti akkanatti gooti ishii? Mana yaalaa seenee bara amma miidhamee jira bara. Yaasu maaliif callistee ilaaltaati? Kana maa callisee riyyaa kooti isa malee nama biraan qabu jechaa jirta. Maaf akkana goota? Saayidoon kiyya miidhamaa jira bara Yaasu. Lakki Yaasu hojii akkanaa dhiisi lakki Yaasu. Ani paaspoortii naa baasi maaloo Yaasu ani si kadhachuun qaba. Rabbiif jedhisu paaspoortii naa baasi. Ani bira deemee ilaaluun qaba bakka. Saayidoon kiyya achitti miidhamaa jira. Ishiin akkamitti akkana gooti? Hin gorsitu? Bilbiltee ittiin himtu? Yaasu. Please paaspoortiin dhabaas bira deemuu qaban. Saayidoon miidhamaa jira achitti. Ani ugaas jedhanii sumayyuma argattu. Maaf akkana gooti? Kan bilbila ishii na bilbilitu wal nu qunnamsiisi. Nan kadhadhaanaan. Isaan kan bilbila Saayidoon gidduu kanatti miidhame. Sababa kiyyaan asittis miidhaarra ga'ee deeme. Amma immoo achitti nagaan argadha. Ijoollee koon argadha hojjedhee hoo deemu immoo ginuun rakkataa jira. Yaasu. በቃ እና ይህንን ነው የምልህ። ባሏ እኮ ነው የልጆቹ አባት እኮ ነው። እሷን ሊያይ እዛ ድረስ መጣ። በቃ የኔ ጥፋት ነው። ይሄ እኮ የሰይድ ጥፋት አይደለም። እኔ ነኝ እኮ እንዳይሄድ ያደረኩት። ለምን እንዲህ ታደርገዋለች? ቢያንስ ልጆቹን ይበት የኔ ጥፋት ነው። በቃ እኔ እቀጣበታለሁ። ለምን እንዲህ ታደርገዋለች? ስንት ዓመት አብሮ የኖረችው ሰው አይደል እንዴ? እንዴት እንዲህ ታደርጋለች? ያሱ በላ ንገራት፣ መከራት። በቃ እኔ አልቻልኩም። ኡፍ ያ ረቢ አላህ ከምን ጎዳሽን እኔ ሱመያ ብልብለ ሲዳን ደለጉ ቴሌግራም ሲዳ ኢሞን ሲዳ ዋትስአፕን ሲዳ ሁንዲኑ ኦፍላይን ይዳ ኦንላይን እንጅርቱ ሰገለን ገርቴን እተርጉ ፍራ ደብሳችሁ አካን ብሎክ ነው ጎቴ እሺ እኔ ምን ላርጋ ሃያ ማልን ቆደሜ ነሽ አዩ በእናት ተስገባይ ፊትና ተንቴ ጥሙረ ጓጀነ ሳይዶን ሁማን ተውኒ ፈያ ኢንሻአላህ ፈየ ለፋኔ ኻኒ በየነተ ማለፊ አሲትሌ ረኪና መቀደበርሴ ዴሜ ጅራ አቺትሌ ጓ ሁንተው ወጋ ኢልማን ገርቴ አሲላፈ ዴሜ ፈጓ ዳቡ ዱጓዳ ዋን ባየቲ ዳጋይማ ካናቻ የሮዳፍ ረፋቴ መነ ያለጋለ ጅራ ሁማን ተውኒ ባ ገሩ ኢልማን ሃራሳኔ ብረ ጅራኒ ኢኒ ገርቴ አባን ሃራ ጫላ ኢልማን ኢትናኑ ኢልማን አሞ ሃራ ብረ ጅራኒ ሱመያን የሮማ ፊመለ ኒባቲ ካሮን ዳይጡ እንስኒ ፈያ አቲ ታስገባይ ፓስፖርት ፌታ ረኮን ቀቡ ፓስፖርት ሲፊን ባሳ ቦሩ ሚቲፍታን ኮቱ ሲፊን ባሳ አቺ ደይጤ መልጎት ኢፊፉኒ ባላ ብራ ከስ ጅራ yoch de leps godeo aras yosi beo sanifu tasgabbaytay amas wan baraka sen golchini korkolo amma yum passport na base achin demati passport base fe no chargeo bodagarte anatu komatamachu yo achiti watateo yo wan baraka segalteo bodagarte anachu sanif ani fitina khaysa galanjira ani fifu gorte fitina adda khaysa galanjira garu kanaste saniste ani wanin dendau takkalle garte dubatin debu amma passport base fi yonin garte khayna chit ergute ammas ta wan bratechu ammas bala brate dufachu ani wan garte hintane hindalagu never hindalagu asmatin garte takamila sida garte chapse yo khanimo garte marfe huduro dire akka isin gartee as teessu godha malee achitti hin argu booda gartee waan biraa keessa galuu hin dhaqabu akkattuu gartee balaa garree jirra
balaa biraa irra dabaluu hin danda'an. Ani waan hin taane hin dalagu. Ayyuun asuma ta'uu qabdi. Sumayyaan ammoo inshaallah ni mul'atti karuun dhayitu. Yoo gartee Sa'idoon haa dhuftu bakka paaspoortii naa baasii fi naa ergee naan jee ni ergan. Kan sanachi ammoo ishiin gartee maraatuu isiitiin gartee aboo ani ni deema paaspoortiidha xarra jettu kana ammoo ani never hin dhaga'u jechuudha. Waan akkas hin dhaga'u. Balaan as deemtu balaamtuudha. Balaan gartee wanni as deema balaan gartee as deemtu baay'ee guddoodha. Rabbiin gartee ilmaan san nagaa haa godhu. Isallee gartee rabbiin gartee fayyisee lafa haa kaasu. Hundaafuu du'aa godhaadha. Waan irra geenye isinittiin hima. Ani Sumayyaa ammoo gama kiyyaan bilbilaa fi nama gartee silaa gartee isitti dhiyaatu nama gartee as jiru jira. Kan isitti dhiyaatu sanillee dubbiseen jira. Intaloo salaam tagartee miimoorii asirraa hattee fuutee isi dhaggeessite sanis dubbiseen jira. Waan gaarii naan hin jenne. Ani waan qabatama malee isinittiin himu hundaafuu hordofaatiin jira gama kiyyaanii. Waan gartee qabatama dhaga'ee isin biraan hin ga'a galatama ulfaadhaadha. Anis gartee mataan itti zoora jira. Ayyuun asiin awwareessitee jirti. Achirraa immoo ni gartee waan ta'aa jiru. Dhugumatti ani baay'ee kan gartee shororkaa hin jira. Waan gartee kana boodaan ta'us waan qabatamaa isin biraan gahu kiyyaa hafan qabu galatama ulfaadha. Salaamu alaikum.